Akkam jirtu maatiin keenya kun qophii keessummaa keenyaati. Keessummaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo shamarree qaxalee tokko qabannee dhufnee isinii jirra. Shamarreen kun hojiilee waltajjii adda addaa irratti akkasumas yeroo dhiyoo kana ammoo miidhagduu Oromiyaa ta'uudhaan hojii tuuriizimii garaagaraa hojjechuu irratti argamti. Dabalataan dhaabbata sagantaa fi beeksisaa mataa isheetii hundeessitee hojiilee aartii fi hojiilee tuuriizimii adda addaa irratti hojjechaa jirti. Keessummaan keenya guyyaa har'aa Kennaa Saaqqataati. Gara isheettiin sin dabarsaa. Kenno bagana gaanufte. Galatoomii bagana gaanneegde. Ayyee kennoon eessatti dhalatti akkaataa guddinaa fi dhaloonni kennoo maal fakkaata laata? Kennaan Oromiyaa Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti dhaladhee guddadhe. Haalli guddina kootii akkuma uummata Oromoo kan biraa wantuma wal fakkaataadhaan dhalannaa mana barumsaa gallaa mana barumsaa fi waldaa kiristaanaa keessatti gara caaluu kanan dabarsee ijoollummaa koo. Chiwwadee amammoo already asirra jirra jechuudha. Barnootaan kennoon maal baratte? Isatti baratte? Barnoota tiyaatira aartiin fiilmiin baradhee 6 kiilootti. Sanammoo kan baradhe baay'ee barbaadeenidha jechuun mana wallalee faadha kanan dhaqee baradhe. Gammada waa'ee sana ammayyuu sababiin isaa wanta barbaadu gateef natti tolee gammadeedhaan kan hin baradhe. Barumsaan baradhe barumsa tiyaatiraati barumsa aartiiti. Aartii baay'een jaalladha. Eenyummaa koo baay'een jaalladha. Oromummaa baay'een jaalladha. Aadaa koo nan jaalladha. Na isa kana natti fakkaata moroof akkan tiyaatira aartiin fiilmii akkan baradhuu fi kan naga kaasee isa kanadha natti fakkaata. Jalqabuma yoo soon baratiin dura keessa kee wanti sun fedhiin sun jira jechuudha. Sirriitti jira. Jechuun ijoollummaa keenya kaasnee manni barumsaa nuun keessatti barannee faaruu jira, diraamaan jira. Ayyaana waggaa eegneetu dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaadannoo godhachuudhaan ayyaana qilee sababeeffatamee gaafa kabajamu. Manni barumsaa keenya magaalaa Naqamtee keessatti mana barumsaa argamu Beetel mana barumsaa jedhamu jira ture. Ana irratti ijoollummaa koo irratti taayimiin dabarsiisana baay'uma ana irratti dhiibbaa qaba ture. Maal godhamaa gaafa ayyaanaa karaatu cufama. Karaan cufamee hundi keenya gad baaneetu achi bukkee teenyee diraamaa hojjannaa, keeroogiraafii hojjannaa, sirbinaa, fiilmiin jira, walaloo dubbisnaa. So taayimii sana injooyin godhan ture baay'ee natti tola gaafan godhu ijoollummaa kootti yoo ta'e iyyuu. So wanti yaadadhu keessumaayyuu baay'ee jechuudha. Maariyaam taanee taphachuudhaa fi taatummaa bakka Maariyaam taphachuudhaa fi hundumti keenya baay'ee mayyaalla. Ijoollummaa kootti taayimii achitti dabarsee dabalataanis immoo waldaa kiristaanaa keessatti guddadhe keessattis faaruu, keeroogiraafii, diraamaa, tiyaatira, shaadoo aartii mataa isaallee kan hin jalqabe waldaa kiristaanaa keessattidha. So ijoollummaan koo more effektii guddaa godheera. Wanta nama gochaa jiruuf jedheenna kan hin amanu. Kana jechuun kennoon dhalootuma ishee irraa kaatee ijoollummaa masee irraa kaateetu aartii keessatti guddatte jechuudha. Kanaaf kanatti waltajjii irratti baay'ee nama sodaachistu. Namoonni hedduun waltajjii irra gaafa ba'anii waltajjiilee hedduunis deemee hirmaadhee beekaa kanneen irratti taphatti kan nama biroos akkasuma waan hin hirmaadheef gaafa wal madaalchisu ofuma koo gaafa ilaalu baay'eedha kan itti nama sodaachistu simboo addaa qabda. Kuni daa'imummaa kee irraa ka'ee simboo waltajjii waan si keessatti guddachaa dhufee fi nama sodaachistanitti fakkaata. Egaan daawwattoota keenya hojiilee ishee waltajjii irratti hojjechaa turte keessaa muraasa daawwannee walitti deebiin. Tammana isheen qabnee ofii jira laata? Qulqulluun akka waa. Namni sabni utuu hin jenne kaleessa xiinxalee seenaa isaa hubatee kan waa hin gaabbine. Haaloo birbirsaa goota biroo caalee kan diina aggate kan diina takaalee. Wallaattuu laata? Maa wallaattu beektu goota midhaan barkee qubaa namfatu. Goota cuumaan gubbaa kan kokoriin yaabe mata bowwii marisa diina gube. Fakeessaan miliqu daagin hin maayiru jiita yeelan moobaan hin suphamu doobaan hin gorfamu kan faca'een margu lammiin walin argu. Karaan lixa diinaa laga isaan danqaree hornaaf isoo biyya jedhee kan ijaare. Sis, bal'ad, sis, pantaaletay, sis, mul'ad, sis, hayyuutay, sis, dubbad, sis, ofiin buli, sis. Daawwattoota keenya viidiyoo ilaaltanii deebitan irraa maal akka hubattan yaada keessan koomentii irra nuuf ka'a. Gaaffiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Mee gara miidhaginaatti yeroo deebinu ammoo kennoon miidhagduu Oromiyaa kan bara 2016 taateeti kan isheen hojjechaa jirtu. Gara sanaattu akkamitti dhufte laata? Miidhagduu Oromiyaa ta'uuf kanaan dura yaadaa turte immoo akka carraatti dhufte laata? Miidhagduu Oromoo
Andriyyuu miidhagduu Oromoodha. Biyyannaa barii malee. I mean like dorgommii taasiin baanii malee jechuu barbaadeen. Haasaa kanaaf. Dhugaa keetti dhugumadha miidhagduu Oromooti. Okay. Dhugaa dubbachuuf nama baay'eef wanta haaraadha jechuun achitti expectii namni na godhu hin jiru ture jechuun naannoo miidhaginaatti wal dorgommii moodeelingii irratti namni tokko expectii nan godhu ture. Sababiin isaa aktivitiin koo garri caalu waldaa keessa dhasiin jedheera. Achi booddee immoo aartii irratti hojiiwwanaan hojjedhu hojii daayireektingii, hojii aaktingii achiin booddee nan barreessaa malee as bukkeetti eenyuyyuu expectii nan goone. Anaaf garuu pilaanii koo ture karaa sanarra deemuun sababiin isaa na barbaachisa jedhee gatii yaadeef. Like rool moodeelii ta'uu gaafa barbaaddu jiramni iddoo ta'e wayiitti waan ta'e hojjechuu barbaadde wanta sanaaf ulaagaa barbaachisudha jettee gaafa yaaddu. Ani bakka tuuriizimii Oromiyaan ta'uun ishee beeksisuudhaa fi durumaan fedhii guddaan keessa jira ture jechuun baay'een Oromummaa koo jaalladhaa siin jedhe baay'een aadaa koo jaalladheera. Sababiin isaa hammam akka geessu gaafa fiilii gootu jiramni garuu namni kan biraa hin beeku jettee gaafa bartu. So vaaliyuun beeku sana namni kan biraan beeku jedhee gatii yaaduuf akkamittiin wanta kana namoonni baruu danda'u. Okay inde aadaan kun guddaadha hammamitti ga'a jedhee erga ofii koo dinqisiifadhee booda aadaa kana namoota kan biraaf akkamittiin hin ibsaa jedhu yaadan ture. So anaa fi karaan ittiin ibsuu barbaadaa gatiin tureef Miis Tuuriizimiin dorgomamee achiin booddee waggaa tokkoof ambaasaadara Oromiyaa Tuuriizim Komishinii ta'amee Oromiyaa keessa bakka tuuriizimii jiru beeksisuun hin danda'ama gaafa jedhamu why not? Maafan dorgomure jechuun beeksisuudhaaf fedhii qaba. Sanarratti aadaaf duudhaa irratti tuuriizimii irratti fedhiin keessa koo jiru kan duraanii sun jira. Achi booddee immoo bareedinas nama bareeda. So maaliif ulaagaa jiru sana nan guuta taanaan maafin karaa achiin hojjedhu isa jedhu jiramne isa yaadeenna kan hin deemu. Garuu sa'alaa caalaa biyyuutiin keessadha. Inerjiidha, beekumsadha, ogummaadha, of jaallachuu fi hammam akka geessu baruudha. So inni sun immoo irra caalaa naannatti ulfaatannaa miidhagina isa keessaa sana baasuudhaaf fi maybe umurii nuun amma irra qabnu durba gaafa taatuu fi umurii kanarra gaafa taatu wanti hundumti keeyyuu nama marara gati ta'ee fi sala fayyadamtee wanta si keessa jiru wanta gaarii ta'e fayyadamuu hin danda'ama taanaan maaliif? Isa jedhuudha kan gara moodeelingii gara wal dorgommii miidhaginaa kanaan dhufe. Akkuma yaaddeen garuu si milkaa'ee daftee gara hojii kanaatti yeroo ma barbaadde sanatti itti baateetta moo yeroo wayii eegaa turte akkamitti dhufte meeshaa akka yaadantutu waan milkaa'aa ta'e jechuudha gaarii ture. Garuu akka yaaddeetu wanti milkaa'u hin jiru. By the way akka yaaddeetu ta'eeti as hin jiru hin ture amma. Akka yaadde miti. Iffartiin gaafata. Yeroon gaafata. Wanta irra deddeebitee yaaltu hin jira. Yeroo darbee hiriyaan koo wayinaa bilbilee jennaan dachan jedhee tokko irra sii deebi'aa. Akkamidha hojiin maalirra jirta maalirra geessee naan jedhe jechuun wanta baay'ee akka yaalaa jiru wanta baay'ee akka deemsaa jiru beeka gati ta'ee fi jechuudha. Achiin booddee bareedaadhaan jedheen akkam taatee gaafa naan jedhu feelii gaafa goonu si'a baay'ee feelii godheera gaafa wal dorgommii miidhaginaa kanatti dhufu. Garuu sababooti baay'ee jiru sababoota itti feelii godhe. Garuu feelariitiin akkamidha amma irra taa'ee gaafa of hubachiisu yookiin yaadu jechuudha. Ulaagaa si kenname guuttee gaafa irra darbitus feeliin goota. Si galee an kan hin barbaade qabxii 2 tuqaa 2 barbaada jedhee ati sanaa ol qabda yoo ta'e taargeetiin waan kan hin barbaadaa 2 tuqaa 2 gati ta'ee fi feeliin goota. Iddochaaf gatiyaatiin malee fotoon taanee xiqqoo ishee iddocharra darbiteetta gati ta'eef. So kufaatiin hir'achuu qofaa miti. Caaluutiinis kufuun jira. Thank you. እና si'a baay'ee kufeera jechuun marsaa sadiidha kan wal dorgommii miidhaginaa kana dorgome. Kennaan jijjiiramteetti yoo naan jettee maybe umurii dabaleera ta'uu danda'a. Taayimiin isaa gargarra ta'uu danda'a. Garuu inerjiin ittiin biyya koo jaalladhu, inerjiin ittiin beeksisuu barbaadu, inerjiin ittiin hojjechuu barbaadu isan waggaa jalqabaa ittiin dorgome sanadha. Ammallee kan keessa jiru. Beezii jabaa bu'uura jabaa hundeessiteeti kan itti gara sana deemte. Yaa ani hin jijjiiramne already waan man qabudha malee. Garuu akka sabaatti rakkoo maalii qabna yoo jedhame wanta nu keessa jiru wayii dubbachuun sodaanna. Akkas gochuu nan danda'a, akkas gochuu nan danda'a, asiin deemuu nan danda'a wanta jedhan sana dubbachuun xiqqoo nutti ulfaata baay'ee. Jechuun marsaa baay'ee isaa wanta gochuu danda'u
dubbachuu irratti godhee salphata. It's easy. Nama aartii. Godhi iski kennaa kana kaasii achi geessu yoonaan jetti kaasee geessummaa akka ittiin salphatu. Hin danda'am jechuun garuu of tuuluu wayii nutti fakkaata sheemiin nu qaba si galimne amala keessatti guddannee duudhaa keessatti guddannee gati ta'eef. So inni sun xiqqoo ishee namni dheera jedhee yaada garuu abdii kutannaa gatiin hin beekneef marsaa tokkoffaattis kufeera marsaa lammaffaas kufee marsaa sadaffaa irrattidha kan Miis Tuuriizimii ta'e. Yeroo inni jalqabee kaasee ture kan hin dorgomaa ture. Naa taargetiin koo achitti argamuu fi mo'achuu ture. So namo'ee after all Miis Tuuriizimii Oromiyaa kan bara 2016 ta'ee waggaa sana hojjechaa tureenna. Yeroon qabaachaa ture baay'een jaalladha. Yeroo dorgommii isaas nan jaalladha. Kufaatii isaas nan jaalladha. Experience hedduu gatii qaba ture. Baay'ee namatti tola dhugaa. Hedduu nama gammachiisa. Addunyaa tuurizimii sana keessatti addunyaa hojii Miis Tuuriizimii Oromiyaa taate sana keessatti wanta addaatu jettee wanta osoo addunyaa sana keessa hin galle ta'e hin argu jettee yaaddu mudannoo saddaasa ta'u sana qofaan kan wal qabatu wanti nutti himtu jira laata? Otoo Miis Tuuriizimiin taanee wantooti ani hin argine tokko experience-ichaan argadhu. Jechuun maal gochuu akka hin danda'u, hammam akka hin danda'u hin beekun ture. Osoo Miis Tuuriizimiin taanee hojii nama Bareedduu Oromoo jedhee hojjechaa jiru hin jiran. So hojii sana hojjechuudhaaf hin ka'uun ture. Like wanti ani harka jiru hojjechuudhaaf yeroo hundumaa maaliin barbaada? Iddoon barbaada. Okay, kana yaadaa jira, kana duukaa eenyutu walitti dhufa jedhee nama barbaadaaf malee ofii kootiin gochuu nan danda'a jedhee yaaduun ture. Garuu egaan Oromiyaa Tuuriizim Komishinii keessa Miis Tuuriizimii ta'ee darbee booddee wantoota yaaduu fi iddoo barbaaduu qofa otoo hin taane wantoota yaaduuf ofii koo hundee barbaaduu jalqabeera. Si galee lammaffaa immoo ani otoo hin taane ta'eeti hin baruun ture jedhee Oromiyaan bareedduudha, aadaa baay'ee qabna, duudhaa baay'ee qabna. Ijoollummaa kootii kaasamee lallabamaadha kan hin guddadhe. Ofii keenyaas hin jenne namni hundumtuu Oromoo hundumtuu aadaan keenya akkatti baay'atu siin jedha. Si galee garuu he don't know wanta kwanta beeku hin qabu. Baay'ee aadaa isaati. Even ani gaafa hin deemee olii gadi deemee argu really akkas bareedina aannan nama laata isa jedhanii really lafatti argeera. Oromoon aannan namaaf laata aannan nama dhugsiisa bishaan dhiisee isa jedhamu suma dhugaa lafatti argeera garuu gaafa haasa'amu kaabuudhaaf of tuuluudhaaf wayii nutti fakkaata yookiin ittiin of promootii gochuudhaaf fakkaata malee real life itti wanta jiru fakkaatudha. Lafarra inni jiru isa nuun haasoof nu caala. Inni Oromoon jiraatu inni gola Oromoo keessa bakki miidhagaan ta'e jiru isa nuti afaaniin dubbannu isa miidiyaarra jiru baay'ee caala. Isa beeknu baay'ee caala. So Oromoon hundumtuu tuurii gochuu tuuriizimii ilaaluu qaba. Amala ta'uu qaba. Already weekendii eegnee kaaffee deemuurra ji'a eegnee bakka hawwata tuuriizimii wayiitu deemne yaada jedhuun qaba. So kanadha kan experience godhee Oromiyaa Tuuriizim Komishinitti hammam akka hin ga'u nan arge. Baay'ee namatti tola dhugaa. Egaa kennoon shamarran Oromoo keessaa warra dhiibbaa guddaa uuman, warra jijjiirama addaa fidan, nama shamarroota Oromoof akkasumas shamarreen kan biraaf illee fakkeenya guddoo ta'uu dandeessuudha. Iccitiin kanaa maali? Ati waan hedduu wal faana deemsista. Akteriidha, ni qajeelchita, ni barreessita, akkasumas immoo dhaabbata mataa keetiillee kennaa kun event and promotionii irratti illee hojjechaa jirta. Gama hafuura keetiinis jabduu akka taate mana amantii keessatti hojiilee garaagaraa hojjechaa akka turte illee nuuf himteetta. Hojiilee hamma kana gaan hunda isaa keessaa immoo wanti ati gaa'umsaan hin hojjenne hin argamne hagammaatti ani hin beeku. Gama dhuunfaa kee yoo jiraate malee uummatatti gaafa ba'u hojiin kee hundinuu hojii miidhagaa, hojii bareedaa kan nama hawwatu, kan fakkeenya ta'uu danda'udha. Isa kana iccitiin isaa maali? Akkamitti hojii kee kana hunda wal duukaa kontirool gootee hojii bareedaa tokko kan itti hojjechuu dandeessu yoo maal ta'edha iccitiin isaa maali? Ani shamarran kan biraadhaaf fakkeenya ta'uu bira geera taanaan am happy waaqayyoo haa galatu. Jechuun ana ilaalee namni ta'ee kaka'umsa jireenyaa, kaka'umsa hojiin qabaata taanaan. Sirriitti qaba. Isa sanadha milkaa'inni koo si galimni. Garuu maali yaada wanta adda ta'e tokko hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu baay'een of jaalladha. Of jaalladha gaafa siin jedhu. Namni wangeela gaafa dubbisu waa'ee Musee dubbisa taanaan, waa'ee Musee hubata taanaan
wangeela dubbisee waa'ee daawwiti dubbisee waa'ee daawwiti hubata taanaan Kennaan wangeela dubbistee kan hin hubadhu waa'ee godha. Even waa'ee Kiristoos dubbisee waa'ee godha kan hin understandii godha. Maaliif naan jedhe akkamitti akka ta'e sisteema. Waaqayyo mataan isaa Kiristoos mataan isaa kan inni foon uffatee gadi bu'ee du'ee du'aa ka'ee namaaf dhaanaafdha. Proosesiin wangeela keessa jiru hundumti isaa guutummaa guutuutti namaafdha. Jechuun vaaliyuu namaafdha si galimni. So wangeelli ani itti amanu amma kanaaf vaaliyuu na godha taanaan eenyudhaan si galimni. Hammam vaaliyuu godha hammam namoota barbaachisoo taanee hammam namoota jaallatamoo taanee hammam namoota bu'aa qabnu taaneetudha kanii Rabbi yookiin Waaqayyo gatii amma sanaa nuuf kaffale yookiin nu eeguu danda'e jedhee yaada. So wanti uumaan isaa haga kanaa keerii godhee fi ani immoo responsibility keerii gochuu qaba kana caalaa. So sana vaaliyuu nan godha baay'ee. Hojii wal bira deemsisuuni abdiin kutu malee hojii hamma enerjii qabnu hamma gochuu dandeenyu godheera jedhee hin yaadu wanta godhe tokko iyyuu hin qabu. Garuu dhugaa Rabbi abdiin kutu. Har'a okkotee kanatti bishaan guuta yoon siin jedhee maankiyaatiin waraaba mataanii maankiyaatiin si'a kudhan nan deddeebi'an abdiin kutu. Achiin booddee sun yoo ta'u dhiisee boorga nama iddoo biraatti na argita. Maybe social media irra sheerii godheera wanta kana. Naa abdii kutannaa wanti jedhamu kanaaf dhugaa arguma laachuun hin danda'u. I can't. Feeliin goonee jechuun miti si'a baay'een feelii godha. Yaaleen dhabnee miti. Si'a baay'ee yaalee dhabee beeka. Garuu yeroo hundumaa wanta hin qabu irra caalaa nan caalsisa jechuun har'a qabna, yeroo qabna, of qabna. Wanta hin barbaade yoon dhabe lubbuun koo jira, lubbuudhaan jira. Wanta hin barbaade yoon dhabe yaadaan jira still. Sammuun koo hojjechaa jira. Wanta hin barbaade yoon dhabe duwwaarraa kaasee an jira taanaan wantooti an gochuu danda'u already godhamuu hin danda'u jedhee yaada. Sababiin isaa wanti murteessaan ana gati ta'eef malee dubbii karaatti hafee yookiin hojii hin milkaa'in hafee miti. Kanaafiyyuu humni suni humna nufuu dhiisuu, humna abdii kutachuu dhiisuu irraan kan ka'e wantoota sana miidhagsitee nutti achaas baasuu dandeesseetti jechuudha. Yaa kanumadha. Wanta jaalladhuuf immoo hanga lubbuu kennutti. Wanta jaalladhuuf hanga danda'u hundumaa nan deema. That's it. Hojiilee hojjettu kana keessaati kan itti baay'ee jaallattu. Siniimaa irra jirta. Egeree Media irratti tiimii waa qofaa wajjin hojiilee hojjechaa turte tokko argeera. Waltajjii irra jirta. Dabalataan kun ammas hojiin isaan kana keessaa isa kam jaallatta aaktiingiin jira. Dhugaa gaaffii na gaafattee reefu. Kan itti jaallattu isa kamidha? Okay. Hojii koo keessaa filadhaa. Hunda isaanan jaalladha. Jechuun ishee hojiin baay'ee jechuun experiencein alaateera jedhee yaadu hojii jalqaba kalaqan keessatti hojjannedha. Hojiin baay'ee nama raaru shaadoo aartiidha. Seenaa Hacaaluu Hundeessaa baay'ee nama rara for real. Achi booddee hojii an jaalladhu hojii namatti jirudha. Bareedduu Oromoo. Summeeta hawwiina gochuu fitte. Gaafa shaadoo tiyaatirii sana illee achiin ture. Aizosh. Sun YouTube irra jira mini. Yaa injira. Kanaafi daawwattoota keenya. Already akka lafa jirutti perfectly waraabamnee laayitiin isaa gaarii miti. Garuu isteejira gaafa ta'u baay'ee bareedaadha. So isa baay'een jaalladha. Kanaafiyyuu isa daawwattoota keenyaaf irra. Egaan daawwattoota keenya qophii keenyatti bu'aaraa bashannanaa turtii bareedaa nu faana qabaachaa akka jirtan hin shakkinu. Amma immoo shaadoo tiyaatirii Kennaa Saaqqataatiin kan barreeffame isheedhumaan daayireektii kan godhame yaadannoo artistii Hacaaluu Hundeessaaf kan hojjetame isin afeerree walitti deebinaa daawwadhaa.
Tumsa jilbii kaleessa daguun dukkanaan gaaga'ee dhaabbadheen deema har'a situu dhadhaabbatanaa ta'ee teessoo ulfina dhadhacha koo qolaa hiraaranarraa kutaa jireenya kooti ati abbaa dhugaadhaaf karraa kutaa jireenya kooti ati abbaa dhugaadhaaf karraa siniinaa sonaa'ee tole milkiin kan koo situu na badhaasee wabii jireenya koo siniinaa sonaa'ee tole milkiin kan koo situu na badhaasee wabii jireenya koo. Guyyaan gurraacha'ee ifatti laakfatu na nyaatee sa'een gaafa naafdii kutuu situu naaf gaggabii na baafate keessa kufeen kufuu kan dhugaaf dhaabbatu dhugaadhaaf jiraatu kufeen kufuu kan dhugaaf dhaabbatu dhugaadhaaf jiraatu galatoomi 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 abbaa wabii galatoomi 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 abbaa milkii galatoomi 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 abbaa giftii galatoomi 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 abbaa wabii abbaa wabii abbaa milkii abbaa giftii abbaa wabii abbaa wabii abbaa milkii abbaa giftii abbaa wabii. Egaan daawwattoota keenya shaadoo tiyaatirii daawwannee walitti deebinee qopheessituun nu biratti waan argamtuu fi mee isheen maal nuun jetti laata akkamitti ture laata hojii kana kan hojjetan waa'ee shaadoo tiyaatirii seenaa Haacaaluu irratti hojjetame kana ilaalchisee waan isheen nuun jettu dhaggeeffanna. Shaadoo aartiin wanti yaadadhu jechuudha. Wanti mootiveetii ta'een irraa jalqabe jedhee yaaduu malla. Ibsaan hin bada. Itoophiyaa keessa jiru iddoo hundumaa. Ijoollummaa keenyatti ibsaan hin bada. So gaafa shaamaan ibsamee gidduu kana taa'u gaafa didduun namoota as jiranii guguddateedha kan inni keenya dudduuba irratti argamu. That's it. Ijoollummaa kootti gaafa shaamaan ifu dhugaa rabbii dhiyoodha kan inni kana eessaan fidee jedhee yaaduyyuu. Gaafa namni nyaatu gaafa namni odeessu galgala namni walitti qabama miti achirratti si ilaalaan keenyan irratti. So akka sanaatti mootiveetiin ta'an ture achi booddee waldaa keessatti takkaa hojjedheera shaadoo aartii waldaa keessatti namoonni na gargaaraa turaniiru. Eksperiyansii haaraadha. Yoo akkas goone akkas ta'a jennee tilmaamumaan ture kan nuti shaakalaa turre.
kan Haacaaluu Hundeessaa baay'ee seenaan jaalladhudha. Dhaloota isaatii kaasee hanga inni du'utti wanta jiru guutummaa guutuutti jechuun paartii aan baay'ee jaalladhu keessaati yeroo haadha manaasaa wajjiniin wal baranii kaadhimmaa ta'anii yeroo isaan turanii yeroo ijoollee godhatanii achi booddee guyyaadhumaa jechuun sammuu kee keessatti seenaa dhageessu irraati fakkii kaastu wayii jiramni akkamitti akka inni rukutame sammuu keessa wanta jiru seenaa jirurraa wanta dhageenyurraa Kennaan isa kamitti amantiisa jedhu sana wanta inni itti amanu kaa'eera. Akkasitti du'ee laata akkasitti du'ee taa'inna jedhee sammuun kosa yaadullee kaa'eera. So cichoomina isaa baay'een jaalladha baay'ee. Umurii gabaabduu keessatti wanta namni bara dheeraa jiraate goone nama godheedha. Motiveetarii godha baay'ee. Baay'ee motiveetiin ta'a jechuun hojiin hojjetee he don't care wanta itti amanu godha. So paartiin isaa suni akkan isa ilaalee kaka'umsi hojii kaka'umsi gaarii na keessa jiraatuun godha. So baay'een jaalladhaani. Baay'een jaalladha hojii koo kana baay'een bararfadha. Gara sinimaa irratti akkasumallee kan hin beeku hojii baay'een hin jiru gama kiyyaanii gama sanaanoo atuu fi keetii waan adda ta'e sinimaa wal qabatee kan waltajjiin alatti kan hojjette kan baay'ee jaallattu ni jira laata? Sinimaa irratti galmee keenya ammallee hin bannee laatan jedha. Baay'ee si argeen beekanis achirratti yeroo wayii garuu tiimii waaqoofaa wajjin argee beeka. Achirraa keensi gaafadhee gaaffii kana. Yaa aktingii baay'een jaalladha. Aktingii caalaa garuu addicted directingii baay'een jaalladha. Overii jechuun jiramni nama taa'ee utuu akkas ta'uu baate jedhee nama aaruwee. So jira suni iddootti hojjannee agarsiisnu wayii tokko mijeeffannee hanga hojjannutti ammaaf karaa sinimaa homaan baane garuu social mediaatiin normaalii laayifii ofii sheerii gochuu ekspiriyaansii akka kanaa laachuu fi piroomooshinii irratti moor hojii hojjedheera jedheen akka inni amanu. Viidiyoo piroomooshinii baay'ee hojjenneerra. Even Bareedduu Oromoo sagantaa jedhu kanaan gaafa tuurii goonu amma yoonaallee yoo gad lakkisuu baanne iyyuu viidiyoolee baay'ee jaallannu kan Oromiyaa keessa yeroo naannoof nu hojjenne in jira. Sanaan achitti karaa sinimaa ammallee hin mul'anne. Garuu isa kam jaallatta kan waltajjii moo kan sinimaatu sitti tola garuu? Na qoraa jirta har'aa izawee qormaata guddaa. Isteejii ekspiriyaansii gatiin godheef perfektii ta'uu baadhus nan danda'a nan godhaa jedhee nan amana isteejii. Sababiin isaa beeka akkam yoo ta'e akkam ta'uu akka danda'u sirriittan beeka. Sinimaan immoo paawarii sinimaan qabu baay'een beeka. Sigalee jechuun isteejii tokko irratti namoota walitti qabee namoota 1,000 yookiin namoota 2,000 fuulduratti perform gochuu irraa sinimaatiin hojiin hojjedhu al takkaanii namoota meeqa bukkee akka ga'u nan beeka sigalee. So in ta'amu enerjii koo takkaayyoon irratti baaseyyuu taa'ee dhalootatti darbee namaaf ergitee faayilaan ergamee iddoo hundumaatti wanta ilaalamuu danda'amu. Taayimii barbaadetti namni akka barbaadetti argate. So karaa sana salaa gaafa yaadu sinimaan moor powerfuliidhaan jedha. Garuu karaa emotional attachmentii gaafa yaadu karaa ogummaa gaafa yaadu wanti waltajjii fakkaatu hin jiru. Sababiin isaa reaalitiidha wanti hundumtuu dhugaadha wanti fakkeeffamu hin jiru. Sa'aatii tokkoof sa'aatii lamaaf namni taatummaa miira wanta ta'e wayii tokko uffatee achirratti of dhiisee nama biraa fakkaatee nama biraa ta'ee argamu jechuun koomitimentii guddaa barbaada. Gatii guddaa si baasisa si galee. Hammuma sanaadha emotional attachmentiin isaa namoota si daawwatanii wajjiniin immoo walitti dhiyeenyi isaa hammuma sanaati. Garuu gaafa gara sinimaa dhufnu editii qaba, irra deddeebii qaba, wantoota babbareechinu sirreessinee already clear ta'ee dhumaasaadha kan dhufu. So perfectionii stage irratti fiduuni wanta cimaadha. Originaalii gatii ta'eef akkas fuulatti riilii gatii ta'eef realitii gatii ta'eef nan jaalladha baay'ee. Karaa nama bira gahuutiin sinimaa filanna. Karaa ka'annee yeroo biraa ilaaluutiin sinimaa filanna. Karaa realitii ta'uutiin dhugaa ta'uutiin namatti takkaatti mul'achuu nama takkaatti qabachuutiin garuu steejii.
Garuu hojiin isteejii isa siniimaa irra dadhabbii akka qabu ulfaata akka ta'e beekamaadha. Hojii keessattuu kalaqaniin yeroo hojjechaa turte atillee isa durallee sirtiitti iddoo garaagaraatti hojjechaa turteetta. Maal sitti fakkaata chaalenjoon achi keessa jiran rakkooleen achi keessa jiran suni sana keessatti mudannoo addaafaa qabda hojiilee waltajjii hojjechaa turte keessatti. Hojii waltajjii dadhabsiisaadha. Garuu namni immoo dadhabbii sana understandii godhee hojii waltajjiitti hojjettu sanaaf gatii madu laatu hin jiru. Si galee waltajjiin dadhabsiisaadha. Humna si baasisa, dandeettii barbaada, walitti fufiinsaan dhaabbataatiin komitmentii gaarii qabaattee itti deddeebi'uu barbaada. Emotionally, even physically mataasaa si miidha. Yeroo yerootti irra deddeebitee miira ta'e tokko baruudhaaf miira ta'e wajjiniin wal keessa galtee sirriitti wanta sana ibsuudhaaf try goota gatii ta'ee fi sammuutiinis waan hundumaatiin gatii baay'ee guddaa nama baasisa. Garuu sanaaf gatii maluu fi uummanni keenya sabni keenya immoo gatii sanaaf malu wayii baasee sana nu fudhataa yoon jedhee inni gaaffii kan biraadha. Definitely fagoo jirra isa sanarraati. So yeroodhaaf xiqqoo ishee sochiin sinimaarra jiru gaariidha iyyuu sanarra. So isa sanarratti irra caalaa ammoo hojjetamas jira jedhee yaada. Kanaafiyyuu mudannoon ati waltajjii irratti qabdu immoo jira laata? Waltajjii maa wal qabatee mudannoon addaa si mudate faayoo jiraata? Waltajjiidhaaf mudannoo. Tiyaatira haftee baqqalaan barreessedha kanan daayirektingii hojjechaa ture gara tiyaatira 3. Isaan keessaatii tokkodha kanan aktingii hojjedhe. So aktingii sana kan hin hojjedhe ani kaastii godhamee miti. An daayirekteeran ture hanga taa'imee ta'etti. Saganticha jala gaafa geenyu namni meen kaastii irra kaa'annee turre rakkoon wayii mudateeni. Saniinuu dhiira ture kaastichi. Kaastii dhiiraa ture dhugaa rabbi. Achi booddee nama biraa kaa'annee turre gaafa rakkoo wayii mudatuuni dirqama bakka sana nama buusuu qabna turre. Taayimiin hin qabnu baay'ee gabaabdudha. So taayimii sana keessatti nama kan biraa fidnee kaastii hojjechuuf baay'ee ulfaataa gatii tureef aroonnoo yoon dogoggoruu baadhee torbee lamadha. Natti fakkaata. Torbee lama yoon ta'utu natti fakkaatu. Waan akkasii wayii ture. Achi dirqama kabarii godhamuu qaba ture. So kaaraktericha durba goonee maafatiin hojjettu yaada jedhu dhufee ni yaallee hin hojjenne. Akkasitti hojjetame otuun. Baay'ee nama dhiba. Baay'ee bareeda ture. Baay'ee nama hawwatu ture. Uummanni guyyaa sana jirullee uummata baay'ee hedduu turanii. Jechuun akkuma ati iyyuu kaastee turte hojiilee waltajjii garaagaraa wantoonni akkasii gaafa agarsiifaman dadhabinni nu bira jiru deemnee ni ilaallu rakkoon keenya. Guyyaa sana garuu haga ta'e hojiin yeroo kalaqan hojjetamaa ture. Hawaasni keenya isa kaanirra baay'ee dammaqee baay'ee dheebuudhaan eegeeti deemee daawwachaa ture. So utuuni baay'ee namatti tola ture. Hawaasa duwwaa miti dhaabbattoonni keenyas utuu dammaqanii akkuma sana akkuma hawaasa dammaqee utuu dhaabbanni keenya dammaqees gaariidha jedhee yaada. Mee Kennoo hojiilee aartii fi tuurizimii kana keessatti yeroo dhiheenya kana dhaabbata mataa keetii Kennaa Event and Promotion akkuma sila kaasee ture akkamitti ture jalqabbiinsaa hojii sana akkamiin eegalte? Kennaa Event and Promotion kan inni dhufee already kanaan dura stimeera fedha hojii waa hojjechuu wayii nan qaban ture. Garuu Oromiyaa Tuuriizim Komishinii keessatti taayimii dabarsinu keessatti gaafa of baraa deemtu gaafa waa argaa deemtu kunis jiraa so promootii nama godhu nama beeksisu kan biraa barbaada humna barbaada jettee gaafa yaaddu. So Event and Promotion sanaan dhufne Event and Promotinichi hojii inni hojjechuudhaaf dhaabbate baay'eetu jira. Garuu ammaaf kan nuun jalqabne projektii Bareedduu Oromootiin kan nuun jalqabne. Oromiyaa Tuuriizim Komishinii keessatti yeroo hojjechaa turre Oromiyaa keessa bakkaawwata tuurizimii baay'eedha kan nuti daawwachaa turre. Baay'ee. Amansiin jedhu jechuun baay'ee iddoo gaarii ta'e baay'ee iddoo bareedaa ta'enna. Muuvimentiin Oromiyaa of beeksisuu uffata aadaa uffachuu hanganni overii ta'e Oromiyaa hundumaa hanga liqimsutti namni hundumtuu deemee daawwadhee viizit Oromiyaa jedhee namni hundumtuu haga foostee godhutti ture. So isarraa ka'ee qaawwaan itti mul'ate wayiin argee waggaa 3 dorgomisiin jedheera miti si'a 3. Achi isa kanarratti bakkaawwata tuurizimii qofaadha kan nu beeksisnu. Achi booddee
uffata aadaa keenyaa uffanneedha. Suuraa irra dhammuuruuf kan Oromiyaa Tuuriizim Koomishiniin hojjetu tuuriizimii irratti. Gaafa gara kan kootiittaas deebiin immoo Bareedduu Oromoo mata duree jedhuun wal dorgommii miidhaginaa qopheessitan jira. Wal dorgommii miidhaginaa kuni Oromiyaa irra bakka magaalota Oromiyaa keessatti argaman ji'oogiraafikaalii bakka 5tti qoodneetudha kan nuni sagantaa kana qopheessine. So taargetiin sagantaa kanaa maayinni garaagarummaan sammuu maayinni kan Bareedduu Oromoo fi Miis Tuuriizimii Oromiyaan jedhee namni hedduun na gaafateera. Baay'ee gargaradha. Miis Tuuriizimii Oromiyaan tuuriizimiidhaa fi ambaasaadara kan waggaa tokkodha kan nu kaa'annu. Miis Tuuriizimii taatee tuuriizimii biyya keenyaa dubara nuu beeksistudha kan nu filannu. Ani immoo tuuriizimii beeksisuu keessatti aadaan arge. Tuuriizimii beeksisuu keessatti tuuriizimii beeksisuu dhaqee aayidooloojii Oromummaa tokkoon arge kan nama biraa biratti hin argamne. So inni sunis beeksisa barbaada. Sigalee carraa kana immoo argatanii shamarran magaalaarra jiran yookiin immoo Finfinnee dhufuudhaaf carraa qofan qaba. Waasit carraa qofan qoba. Carraa qaban duwwaatu irratti hirmaata ture. Namoota dhiyoo ta'anii jechuudha. Inni kun garuu baadiyyaarra deemna. Even iddoon hundi deemnee wal dorgommii miidhaginaa gochaa turre moodeelingii wanta jedhame hiinti isaa ciraa isaan qaban. Wal dorgommii gaafa jedhu akka faashin shoodha akkas deemnaadha kan isaan nuun jedhan so tireeningii laanneefidha kan nuuni ijoollee dorgomsiisaa turre. Baay'ee yeroo gaarii ture jechuun satisfaakshinii qaba baay'ee ijoollee shamarranii waa'ee aadaa isaanii waa'ee tuuriizimii isaanii loqodii isaanii akka bareedu bifi isaanii akka bareedu wanti isaan qaban akka bareedu itti himtee kaate isa kanaan kottuuti dorgommiidha kan hin jedhuun si galee Harargee loqodii isaanii akka itti bareedu shamarran Harargee dhimma qaban fuulduradha kan isaan sitti haasa'an aadaa isaanii akka isaan itti jaallatan sirba isaanii akkaataa isaan itti sirban garuu akka itti promootoof godhanii cirumaatii hin beekan. Namni moodelingii beeku hin jiru. Namni moodelingii hojjannee akkas goonee karaa kanaatiin yookiin immoo miisii ta'uutiin kana gochuu dandeenya jedhee namni yaadu tokkoyyuu hin jiru. Isaan keessa si galee. So isa sana maarkeetingii jiru yoo of baasan maal gochuu akka isaan danda'an itti himtee kaate wanti isaan qaban immoo sanaaf valuable kan ta'e itti himnee kaanedha kan wal dorgommii qopheessaa turre. So loqoda hedduu qabna. Even bifni isaanii gargari. Ijoolleen Harargee fi ijoolleen Baalee gargarii, ijoolleen Baalee fi ijoollee Wallaggaa gargarii kan Shawaa fi inni kaan illee gargaradha si galee miti bifa adda addaadha kan inni qabnu. Sanaafan siin jedha Oromooni Oromiyaan beekuun siin jedhu so walirraati ijoolleen kuni waa hedduu fudhachuu danda'u. Ofii isaanii iyyuu immoo jiramni daayiversitii uumaa walitti dhufuun isaanii mataan isaayyuu loqoda adda addaa haasa'uun isaanii mataan isaayyuu. Amma yeroo kanatti taayimiitti Oromoonni loqodarraa kan ka'e waliigaluu dadhabee afaan kan biraa fayyadamudha. Ani loqoda kan Harargee yookiin immoo loqoda Booranaa dhaga'uu dadhabee afaan kan biraa taayimiitti walii galuurra jira Oromoo faana. So isa sana gabaabsuudhaaf, isa sana xinneessuuf, isa sana balleessuudhaaf illee even ijoolleen kuni loqoda adda addaa qabaachuun isaanii, aadaa adda addaa qabaachuun isaanii, aayidooloojii garaagaraa qabaachuun isaanii. Inni sun hundumtuu wanta gaariidha si galee miti. Isa sana irratti hundoofnee wal dorgommii qopheessaa turre. Wal dorgommii kanaan ijoollee shamarranii mo'an tokko haga 3 kaba'an walitti funaannee jirra. Still ittuma deemaa jirra. Ijoolleen kun garuu maalirra jiru? Hojii akkamitti bobba'u yeroo sana kallattii maanii gara hojiitti isin faana siin immoo turtii ta'e booda waan ta'e qabatanii dhufu. Haala kamiin akkaataan isin hojiitti gashitan ijoollee sana? Dorgomsiistanii erga kaataniin booda bifa akkamiitiin gara hojiitti seenu ijoolleen sana? Ijoolleen wal dorgommii kana dorgomaa turani tokko hanga 3 warri ba'anii assaayinii godhamanii kan isaan jiran amma. Gara Finfinneetti dhufanii konkluuziniin isaa hojjetamee achi booddeedha kan isaan hojiitti galan. Garuu ijoolleen shamarranii kuni still tureera. Still jechuun piroojeektii already ji'a 8 natti fixeedha. Jechuun erga eegalee tureera. Ergan eegalee already ji'a 8. Ji'a meeqaffaa keessa jirra amma? Torbaffaa keessa jirra. Ji'a 12ffaa keessa akka nu jalqabne already harkifateera tureera narkaa garuu gaariidhaafdha still turuunsaa. Jechuun ijoollee kana gaafan shaakalsiisu yookiin gaafan tireeningii kennu warra tireeningii laachuufiif jedhu sana waa'ee wantichaa ibsee fi kennudha. Isa qofaayyuutu hin ta'in namootuma magaalaa sanarra jiran
Aadaaf tuuriizimii naannoo sanaa mataa isaayyuu wanta kana hubachiisee kenna kan inni eeyyamsiisu. Garaaniyyuu Barbaachisummaa hojii kanaa himee ka'een hubachiisee ka'een hojii sanaaf haala mijeeffadhe achi booddee immoo tireeningii laachaa jira. That's it. Baay'ee ulfaataadha. Haa ulfaatu iyyuu malee garuu kaayyoon hojichi qabatee dhufee mul'atni hojichi baatee jiru akkasumas galminni qabatee jirus immoo moorsanarra dachaadhaanii bu'aa guddaa waan qabuu fi humna guddaa waan qabuuf bor jijjiirama addaa fiduu gatii danda'uu fi baay'ee gaariidha. Qaawwan natti mul'atu wayii tokko jira ture jechuun anaaf namoonni tunaa godhaniiru ta'e jechuun Miis Tuuriizimii gaafan ture yookiin wal dorgommii miidhaginaa dorgommii gaafan ambaasaadara wayii ta'u tiriitmentiin kun tunaa godhameera ta'eeti moor kennaan kanarra fooyyoftuu taate laayinii ta'e irraan galtii laata jedhee taa'ee iddoon yaadu wayii jira. Isan ofii koo dhabee sanaa maybe nama biraaf mijeessu namoo namatti hin tolure. So isan dhabee sana qaawwaa sana duuchuu laata jedhee indas hojii kana kanan jalqabe. Baay'ee namatti tola. Gaaffii keenya egaa baay'ee sitti dheeressinee natti fakkaata. Gara dhumaatti siidhee gabaabsaa gaafan deemu hojiilee hojjette kana hundumaa keessatti jiruuf jireenya hawaasummaa keessatti namoonni hojii kana irratti fakkeenya sii ta'an namni ati fakkeenya godhattu kennoon egaa ofitti amanamummaan ishee guutuudha. Kanaan illee wal qabatee wanti addaa jiru namni ati fakkeenya godhattu ni jira ture kaka'umsa namni sii ta'u gamuma hojiilee hojjettu kanaatiin namni ati fakkeenya fudhattu barnootaan alatti muuxannoo namoonni irraa fudhattu. Akka ogummaan isaa akkuma jirutti ta'ee ogummaa isaa irraas gaafa ka'u ofitti amanamummaan ni dhufa tarii immoo nama fakkeenya godhattu yoo jiraate fa'a. Namni irraati waa baradhu namni irraati inaafee wanti keessaati fudhadhu baay'eetu jira. Akkan salasii kaasee even haacaalummaa ta'an isaanaaf motiveetarii godha. Si galee miti situaashiniin mijataa ta'een uumamneef haalli gaarii ta'e uumamee fi kottuun weellisi ati weellisaa gaariidha yookiin immoo gaarii gootee walaloo barreessitaa jedhee namni waamee jennaan miti. Ofiisaa erga inni gaarii ta'ee waltajjii wayii irra ga'ee booddeedha kan nuti harka rukunneef. Weellisaa gaariidha jennee si galee miti. Na haala mijanne keessatti situaashinii akka sanaa keessatti namoota of ibsuudhaaf deemanii namooti akka artistii Haacaaluu Hundeessaa anaaf motiveetara koodha. Haala isaanii namootiin fakkaata. Haalli keenya nu duukaa gaafa maachii godhu salphaa taasisee galee iddoo nyaata dhiyaatetti nyaata nyaachuu fi iddoo nyaata hin jirretti nyaata barbaadanii nyaachuun gargari. So namoota akkasii motiveet na godhu. Garuu akka isaatuun ta'e jedhee namootan yaadu hin jiran tun akka isaa ta'e wanta hin jedhu. Garuu laayifii nama hundumaa keessaa wanta hin barbaadu qaba. Even si keessaa. Dhugaan siin jedha. Jechuun namni hundumtuu ekspiriyansii addaa qaba si galee. Vaaliyoo ati qabdu, laayifii keessatti jabina ati qabdu, ani hin qabu. So nama hundumaa jalaan haa ta'u. Wanta gaarii argadheennan nama hundumaa jala. Kara deemaatu waan gaarii haasa'amaa hin ta'in. Laayifii koo keessatti jijjiiraman fedha jedhee yaadeera taanaan. Fudhadheera. Baay'ee namatti tola. Hanga ammaatti wantoota gochaa dhufti wantoota hojjechaa irra geesse keessaati wanti si gaabbisiisu. Osoon kana gochuu baadheera ta'ee jettee addatti wanti si gaabbisiisu jira wanti itti gaabbitu. Wanta ani itti qabu. Hin qabu. Waa kan dogoggoreeyyuu yaadee borumtaasaa ganamaan ka'ee haalan sirreessuu danda'u hundumaan fayyadama. Sana darbee akka gaabbiitti tun akkas godheera ta'ee wantoota hin jedhu hin qabu. Al tokko tokko egzaaktii wanticha irraati bu'aa argachuu qabnu yoo argachuu dhaabanne iyyuu namni kufee waa'ee kufaatii gaafa sitti buufee namni nama kufu argee akkaataan itti kufee jedhee akkaataan isitti immoo gargar si galee. So gaafa kufee jedhu akkaataan itti kufee sana anatu beeka si galee. Neekstiidhaaf akkam akkan reedii ta'u. So ekspiriyaansiin buufadha. Iddoon itti of buufachuu hin dandeenye. Iddoon itti wanta hin dhaqee fudhadhee deebi'uu hin dandeenye karaan irra deemee garuu sirriitti hin beeka. Kennoon saayikooloojii baratte jedhu.
Odeessaan jiru irra. Of qabaan jira iyyuu. Waan hundayyuu akkaataan itti deebistuu diteelii wantoota ati ibsitu wanta xiinsammuu wal qabatanii wanta miira namaa kakaasu wanta diteelii namni hubachuu qabudha akkaataan ati itti dubbattu. Hojii ogummaatiin alatti garuu wanta baratte qabda gama kanaan waa wal qabatu. Kana alatti wanti baratte jira dhuguma leenjiifa ta'u maala ta'u. Maaliifi sooshaal miidiyaa keessatti illee viidiyoowwan ati hojjettu paawarii qabu baay'ee humna qabu namarratti dhiibbaa wayii uumu. Isaan sun maalirraa maddan? Viidiyoo sooshaal miidiyaa karaa tuuriizimii bareedaa deemaan ture. Achi booddee garuu hojii hojjechaa naa ta'uu dide aktiivii ma ta'u. Namoonni garuu sooshaal miidiyaa irratti aktiivii ta'anii yeroo hundumaa poostii godhanii harka rukuteera. Baay'ee komitmentii barbaada. Salphaa fakkaatamti. No, komitmentii barbaada, taayimii barbaada, yeroo barbaada. Hojii duukaa wal faana deemsisuu hin dandeenyaan. Lammisaa keessaa tokko irratti xiyyeeffachuu gati hin qabu fi xiqqoosee nan dhufaa nan deema garuu isa tamma jettee fi life experienceedha. Wanti biraa tokko iyyuu hin jiru jechuun gaafa waa ta'u nan hiikkadha. Bitaattis mirgaattis fuuldurattis dudduubattis karaa hundumaatti deebiseen akka wanti kun hedhiin galagalchee ilaala. Maali yaadeetu wanti kun maaf akkas ta'aa jira? Irra deddeebi'ee gaafa kufaana dhamoo karicha dhamoo maaltu ta'aa jira si galibni? So irraati maaliin baradhaa maal na gochaa jiraadha. Life experience keedha kan si jijjiiru. Guyyaa guyyaatti umurii dabalaa gaafa deemnu sammuun keenya dabalaa deema. Guyyaa birthday koo eegee birthday koo irra taa'ee jechuudha. Nan barreessa. Waggaa 20 ammana. Waggaa koon immoo. Anis gaafachaa jira. Umurii ammana ta'eeramne umurii ammana keessatti kennaa. Haala tamma jirtu wanta tamma qabdu umurii kee wajjin baalaansiin godhaa jedhee nuuf gaafadha taa'ee. Achiin booddee baalaansiin godha. Godhu taanaanoo. You have to assignmentii koo si galimne kenna kana gochuu qabda. Gochuu danda'e ofii koof. Gochuu hin dandeenye taanaan immoo maaf gochuu dadhabdee maal rakkoon isaa jedhee taa'ee of duukaan odeessanna. Maybe taayimiyaan of faana haasa'uudhaaf dabarsu sanatu akkasina godhee laata ilaalcha wantoota irratti jedhee yaada. Baay'ee namatti tola muuxannoo gaarii nu qooddeetta. Mee wanti ulfaataadha jettu addunyaa hojii kanaa keessatti tuuriizimiinis wal qabate aartiinis wal qabate paartiin ati baay'ee ulfaataadha. Hojii kana keessatti kuniin ulfaata wanti jettu jira laata? Durba ta'u. Garabbi. Wanta akka durba ta'u ulfaatu hin jiru by the way. Jechuun utuun durba miti ta'eeti jedhee nan yaada. Garuu I'm proud gatiin durba ta'eef. Biyya keenya keessatti keessummaatti gaafa itti deemtu wanta itti qabattee deemtu caalaa sidha dura kan ilaalamu. Isaan itti haasa'u caalaa anaan na ilaalan hin bira dhaqu. So durbootaaf bakki jiru ilaalchi jiru. Akkaataan itti fudhatamnu akkaataan itti namoonni understanding nu godhanii gargardha. Namoota kan biraa wajjin wal qixxee manamuu mataaniitu fudhatamuu dandeenye gaarii tureera. So durba ta'uun it's hard. Sanarratti eenyummaa kee jaallattee identity crisis irra natti hin dhufne irraati of eeggadheen jiraadha jettee yaaddeetta taanaan durba taate so hard. As keessa ta'uun aartii keessa ta'uun miidiyaa irra ta'uun hojii akka kanaa hojjechuudhaaf hojii promotion hojjechuudhaaf socho'uun durba taatee baay'ee haa. Durba ta'uu ulfaata. Qabxii bareedaa kaastee dhugaa. Dhugumadha. Namoonni hedduun illee sababa shamarra ta'anii fi sababa durba ta'ee fi hojii akkasii keessatti chaalenjiin akkasii na mudatee inni ishee manatti galee kana ta'een kanarraa deebi'ee namoonni jedhanii hedduutu jira dhugaa isaaniidha. Rakkoon isaa maal dhabeettaa karaa kanaa yoo si ta'ee milkoofte maqaa baatta. Yoo si ta'uu dhaabatte immoo dhibaa'ummaa baatta. Yoo si ta'uu baate namni dhiboofteetudha jedheetudha kan inni yaadu. Yoo milkoofte immoo karaa akkasiiti. Karaa baay'ee deemteetu. Abaluu hin qabdi, abaluu bira deemti, abaluudha. Kana gooteetu jedhama malee hojjetteetu namni jedhee harka sii rukutu hin jiru. So namoota miidiyaa irratti, sooshaal miidiyaa irratti, aartii irratti akkas ba'anii dubbataniif hojjetanii keessumaa shamarran baay'een kabaja. Haazii keessa darbamu gatiin beekuuf. Gaafa dirqama ta'uu
luukii keenya isaa alaan bareecha namni tiire nama fuulduratti dhiyaanna gati ta'eef miidiyaa fuuldura keenya gati ta'eef nuffan namni tiire diban namni tiire uffannaa keef dibata keedha bakka namni kan inni argu sanarra darbee keessa kee namni argu sanarra darbee hojii kee tattaaffii kee namni argu baay'ee muraasadha. Mee kanaa wal qabatee shamarranii gara ogummaa hojii akkasiitti dhufuu barbaadanii warreen abdii kutataniifis haa ta'u warra irraa deebi'aniifis haa ta'u warra hojicha keessa jiraniifis haa ta'u shamarran qofaaf kanarratti ergaan ati dabarsituuf dhaamsii ati dhaamtuuf jira muuxannoowwan qabdu irraatii kaasee. Shamarraniif dhaamsinaan qabu namni wanta ilaaluu barbaadu arga. Yoo aanaan arguu barbaade ta'e aanaan argaa. Yoo hojii koo argu barbaade hojii koo arga. Shamarran caalaa utoon dhiirotaaf ergaa dabarsinatti tola dhugaa rabbi jechuun utuu ilaalcha isaanii jijjiiranii. Utuu ijatti nu ilaalan jijjiiranii dhiironni durboota caalaa. Sababiin isaa yaa nama mararraa yaa bareednaa yaa namni nu jaallata. It's natural jechuun giftii keenyadha. Kana lafa kaa'ee wanta biraa ta'ee dhufuu hin danda'u si galee. Inni kuni kennaa rabbinaa kennidha. Garuu sanaan alatti immoo hin yaadnas, hin karoorsinas, hin hojjannas wanta miidhagaa ta'e baay'ee yaadanas. So awutariin alatti keessa wanti jiru gatii jiruu fi dhiironni dhaabbata geggeessitooti dhaabbata gurguddaa namoonni abbaa taayitaa taatan namooti nama gargaartan namooti sappoortii nama gochuudhaaf deemtan namooti iddoo nuti itti furmaata barbaannu keessanii jirtan dhiironni akka namaatti furmaatan ulaadhaa akka namaatti understandii nu godha akka namaatti nu dhaga'a not like a girl. Egaan daawwattoota keenya qophii keenya gara dhumaatti geessineeti jirra. Meeqen dhumarratti osoo hin dubbatiin darbu wanti itti jettu yoo jiraate asumaan daawwattoota keenyatti himeetii namoota galateeffattullee galateeffattee. Osoo hin dubbatiin wanti hin darbine of jaalladha of kabajaa like wanta tamantanii fi namoonni naannoo keessanii wanta sin jalqabdanii fi gaariidha jedhanii yoo san harka rukutuu baatanis keessi keessan gaariidha jedheenyaan gaariidha. Namoonni naannoo keessanii cimaa kee jira siin hin jenne taanaan iyyuu keessi kee cimaa kee jira siin jedheera taanaan ati cimtuudha. So haala keenya caalaatu keessa keenya dhaggeeffanne. Haalli nuun keessa jirru akka hojjechuu dandeenyu, akka jiraachuu dandeenyu, akka deemuu dandeenyu, akka jaallatamnu, akka bareednu nutti himu yeroo hundumaa. Neeva situationin keenya kana nutti himu. Yoomiyyuu namoonni naannoo keenya jiran immoo dhiisa. Haadhuma isaa haalatti wantooti keenya ta'uu hin dandeenyedha kan isaan nuuf tarreessan. Si galee no tukun jiru akkamitti tukun jiru akkamitti tukun jiru akkamittidha. So tokkoffaa keessa keessan dhaggeeffadhaa waa'ee keessan wanta isin gochuu dandeessan humna keessan enerjii keessan namoota bakkee caalaa isintu beeka gati ta'eef keessa keessantu beeka gati ta'eef keessa keessan dhaggeeffadhaa. Dhumarratti namoonni galateeffachuu barbaadu. Dhumarratti namoota galateeffachuu barbaadu. Namoota baay'ee jiru. Maatii koo baay'een galateeffadha. Baay'ee. Achi booddee of baay'een galateeffadha. Dhugaa koodha rabbi jechuun Har'an dhagee immoo kana. Situationii namni keessaa hin baama jedhamee imaajiniin goone keessaati akkan bu'uuf kan na gargaare ana qofaadha. Even akan situationii sana keessa galee maatiin koo hiriyoonni koo utuu hin beekin garuu keessa galee fight godhee irraa baradhee overcome godhee darbeerannaa. I want to thank me. Baay'ee namatti tola muuxannoo kana nama hedduuf ta'u qaba. Achi booddee nama hundumtuu maatii qaba maatii isaan galateeffata sababiin isaa maatiin waan hundumaa booddee sitti dhiyoodha si galee eenyu caalaayyuu maatiin keessatti dhiyoo gati ta'eef. Waan hundumaaf isaan dhiyoo isaan kan dafee na'us isaan kan dafee dhaga'u isaan kan bakka kee dhukkubsatu gati ta'ee fi maatii koo galateeffachuun barbaada. Then waaqayyoon immoo yeroo hundumaa sababiin isaa yoo rabbi sammuu sii laateedha kanatti hammam akka geessu hammam akka jaallatamtu karaa kamiin mala kam dhuftee eessaan akkatti darbuu qabdu
kanatti yaaduu dandeessu, kanatti of jabeessuu dandeessu, waaqayyo si gargaaree qofaadha. Galatoomaa. Galatoomatillee. Egaan daawwattoota keenyaa turtiin ogeettii qaxalee shamarree bareedduu Oromoo taate waliin qabaachaa turre kan kana fakkaatu ture. Sagantaa keenyarraa hedduu akka barattan, hedduu akka itti bashannantan abdii guutuu qabna. Haga dhumaatti waan nu daawwattaniif guddaa galatoomii isiniin jenna. Torban keessummaa biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Asumaan ammoo yuutuubii Jamaree Miidiyaa sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanelii keenyaa ta'a.